Breaking news oduu cabsaa. Waraanni amma gaggeeffamaa jiru hatattamaan dhaabatee mariin gaggeeffamuu qaba. Puutiin. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin waraanni US Israa'elii fi Iraan gaggeessaa jiran hatattamaan akka dhaabatu gaafatan. Marii karaa bilbilaan pireezidaantii Iraan Masuud Pezeshkiyan waliin taasisaniin lammiilee nagaa Iraan waraana kanaan du'aniif gaddi itti dhagamuu ibsuudhaan waraanni kun hatattamaan akka dhaabatuuf waamicha gochuu isaanii Reuters gabaasee jira. Waraana akka mala rakkoo ittiin furaniitti itti fayyadamuun sirrii akka hin taane ibsuun waraanni kun akka dhaabbatuu fi ejjennoon Raashiyaa ta'uu pireezidaantiin Puutiin Iraaniif mirkaneessuu waajjirri isaanii beeksisee jira. Biyyoonni sadanuu US, Israa'elii fi Iraan waraana dhaabuun hatattamaan gara mariitti akka deebi'aniif biyyoota galoo galaanaa wajjin itti fufiinsaan wal qunnamaa akka jiranis Puutiin ibsanii jiru. Iraan yeroo waraana keessa jirtu kanatti pireezidaantii Puutiin bilbiluun iyyaafachuu isaaniif pireezidaantii Masuud Pezeshkiyan galateeffachuu isaanis ibsameeti jira.